diinagdee keessatti, siyaasaa keessatti, hawaasummaa keessatti namni sagalee hin qabne nama Harargeeti jechuudha. Nama Harargeeti jechuudha. Dhageeffadha. Rakkinni Oromiyaa guutuu keessa osoo jiru, buqqaatiin osoo jiru, gudeedamuun osoo jiru, garuu ta Harargee ta addaati. Dhugaan siima. Ta Harargee ta addaati. Maaliif waan sodaatan hin qaban, waan kabajaniis keessaan qaban, nama silaa sammuu qabu, nama dandeettii qabu, beera kanatti gallakkisanii, beeratti aangoo kennanii, beerree aangorraa xaragee fixe sii gale. Aanarraa, godinarraa hanga ministeeratti beerri xaragee fixee jechuudha. Ani waan hin quba qaburraa hin isin haasa. Ijoolleen cufti tuun boole Mikaa'el ciifti. Tuun karaa Yamayyaa'u jirti. Doktoroonni gartee leecharoonni warri gartee politikaal saayinsii kun warri gartee faayidaa ummataa bakka bu'oonni ummataa guutuun gartee baqateeti kuunurruma jira. Kuun gartee karaa baharaa deemu jira. Kuun boolee Mikaa'elii jimaa cabsu jira jechuudha. Kuun dhagaa cabsu jira jechuudha. Nama gartee saba kanaan dhimmamne, nama saba kanaan laalan, na nyaate huddu nyaate maal naa dhaba kajuu si gale irra wasakar ilma namaati fuudhanii aangorra kaanii. Kan namni asii du, kan reefi asii deemu, kan qotee bulaan asii gartee ala taa'ee isaan eegu si gale kan qotee bulaan asii taa'ee isaan eegu kan qotee bulaan asii taa'ee isaan eegu isaan garteechi kan jaarsi dullachi amata 60-50 wallaahi qabbanaan akkatti ala kana harara jee hollatu. Gurbaan dardaraa kakaadiree kakaabinee bulchaan gartee aananii fi kanaan ichi qama. Mee kamin namatti tola? Mee nama humaanitii qabu ozoon abbaan kee, akaakoon kee, hiriyaan abbaa keetii sigal ala taa'ee si eegu sigal ala taa'ee nageenya kiyya eegi jetteeni si eegu jiru qabbana tana keessa guyyaa akaafaa oole ati guyyaa sakaafaan oolle guyyaas qamaa oolte galgalaa sanee gootaa jechuudha. Inni garuu nageenya biyyaa eegi janiitiin ala qabbana keessa taa'a jechuudha. Ala qabbana keessa taa'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya sigale. So mee duuba onneetamiin namni kanaa dhumaatii namaatutti dhagahama jettee yaadda. Ilmaan Oromootu aangorra jira jettee dubbatta. Ilmaan Oromoo aangorra jiru sirna piippiin sheeyxaantichi jaaratee gartee ummataan warasaa jiru qofaatu aangorra jira. Kanaaf nuti gartee waan kana keessa seennee garree. Jalaa gubbaasii baraabbarree garree. Waan saba fayyadaatii mitii waan saba fayyadamaati malee isiniin jennee abadan jennee dura dhaabbachuu jirra. So ummanni keenya eenyu wajji akka dhaabbattan baruu qabdanii. Kachi jirus keenya kamaar waan akkanaa dhaaba. Sirnichi jiru maal na fayyadee qofa laali. Sirnichi jiru abbaa gadaa si dura rashane. Gibiraan si gidirse, si buqqise, si ukkaamse. Baasaa buusii adda addaatiin si maraache. Guyyaa akaafaa oolte galgala na eegi jee fi taa'ee raahaa godha. Sirna kana firraa buqqisii siin jechaa jirra jechuudha. Sirna kana firraa dura dhaabbadhuu siin jechaa jirra jechuudha. Abbaan qabsoosii waan ati intalatti gabbartee fidde, waan ati ilmarra gabbartee fidde, asii namni sirratti itti baacuu hin dandayuu wanni siin jechaa jiru tanaa jechuudha. Abbaan fedhe miidiyaarraa waan fedhe haasa'u. Tiktookarri fedhe yoo barbaade abiyyi huddutti hidhatee haa deemu dhimma keetii mitii jechuudha. Fookosiin tee milkaa'ina keetirratti.
sirni ammaa kunii fi sirni wayyaanee maaliin gargariin sirni dhufu hoo maaliin gartee yoo kun kute maaliin narraa kutaa amma ummata abbaay faa haasa'uun arga ummata bahara faa bahara diimaa nuuf deebisa faa juun arga nama gincii tana deebisuu dadhabe wooboo arga nama gidaamii amat dhaquudhaaf amat saddeen lolu jiru mee giddibiin inni sii deebisu mee baharri inni sii deebisu hamimee naa himime yaa obboleeyyan kiyya yaa ummata kiyya dammaqi rabbi sodaadhaa dammaqa maarree kiyya achi jira waan jettu tana dhiisa jaawar maammati naaffaa aangootiif akkana godhata faa jetti wanti kashlabbee jaawar maammata aangoo abbaa gadaatti rashanuuf hinaafa tana oromootti buqqisuuf hinaafa tana oromootti gidirsuuf hinaafa mee maaliif hinaafa mee maal harkaa qaba si jeesu jira si buqqisu jira si gale si hidhu jira si gudeechisu jira si qabeenya ati gartee wali qabatte sirraa gubu jira akka anaatu kana godhuu qaba jechuuf hinaafaame mee dhaaphuu iflaali mee ati yaa almaan oromoo mee namni kun hinaafu jira tanaaf akkana godhata warra ergamtuu maarreetii warra ergamtuu miitirqishooti biyya arabaa gurgure ajaawar maammati baale bar dirooyinii jecha gurgure bishooftuun badni gurguramte biyya guutuu gurguruu deemaa baramma sigale amma ajandaa gartee akka ati gartee sagalee waliin taane maal fidan amma nuti bahara diima kunoo humni galaanaa keenyaa leenjii eegale maarroo eegale siinja sigale sirra bashannanaa jechuudha. Waa takkan fiddu beeke hin jaaramne akkasitti si diige beeka. Hayyoota kee kaanidhaa galchee kaan biyyaa baasee kaan garaan bitee akka gartee nama kallattii sii kaa'u facaase beekaa jechuudha. Sigale kabaqatee biyyaa ba'ee sagaleen sii taajuu jala deemee gartee ilmaan barandaa kana rabbitee ilmaan barandaa kana guyyaa dheeraa arrabsiisisaa oolaa jechuudha. Sigale mee nama oromoon du'uun qabdu jettu akkamitti arrabsitaatti dhufte nama oromoon hidhamuun qabu juu akkamitti arrabsita dhufte yoo dhugumaan oromoo dhugaa san taate yoo dhugumaan oromummaan si dhagahamte yoo dhugumaan sabummaan si dhagahamte oromoon du'uun qabdu oromoon gibiraan gidirfamuun qabdu walqixxummaan eeggamuu qabaa mee nama akkana juu akkamitti arrabsite jala dhufte amma jaawarfaa wanni isaan jechaa jiran kanaa jechuudha. Kanaa jechuudha. Sheekka Abbutaatii wanni itti arrabsamaa jiru tanaa jechuudha. Namichi kun gartee ilma keetii miti diina keetii siin jechuun jira. Diina jechuun nama sijjeesu. Namni tokko eega sijjeese diina keeti. Ilmi kee dhufee ilmoon teeta gudeedaa dhuftee yoo sijjeefte siif diina. Ilmi kee kanatti dhalte. Arra ilma keenyaa achi jira. Raayyaa ittisaa ilma keenyaa hoogganaa. Maarree ilma keenya. Haya. Ilma keetii hoogganaa buqqaatiin sirraa dhaabbatte. Arra cinaasan keessa maaltu deemu jira yeroo nanaasa'u kana. So niyyuu haylii gartee mootummaan naannoodhaa guddaan Mustafeen hidhachiisee sigale raashina hunda guutee fi loojistikii qopheessee fi itti naqee qotee bulaa ficcisiisaan jiru. Qotee bulaa ifiifuu nyaateen dhugin kana ficcisiisaan jiru. Mootummaan naannoo ka alaabaa federaalaa jalattiin bulachuu. Kana maqaan Abiyyi Ahmadiinin aangoo harkadhe jee BBC hundarraa dhaadatu. Fixaan jiru. Hoggii kana uummata keenya eenyuuf fixere? Hoggii kana uummata keenya eenyuuf buqqisere? Sheexaanticha kanaa jechuudha. So miidiyaalee biyya alaa keessattuu diyaasporaan miidiyaalee biyya alaa kan waan qaallichi kun godhu dhaadheessu kana dhaabsisuu qabdanii jechuudha. Keessattuu kan maallaqa keessaniin sossoo. Keessattuu kan maallaqa keessaniin sossoo miidiyaalee biyya alaa kana raqa qaallicha shabboo miidiyaa ifiinjuu sanii fi qaallicha afaan hidhaa tokko ka kanaadaa kana taa'u suutee maal ka ifiinjuu tokko
sigal waan isaan itti jiran akka isaan itti jaawar kana fa'aa dha'u jiran sigal OMN ta'eefiin jettu tanaa sigal akka isaan itti dha'u jiran BBC'n duraanuu maraattuudha bakka maallaqni kafalameef deemti sigal sun dhimma keenyaa miti sigal amma qaallichi iddoo tana maallaqa akka gaarii kafalee fi akka gaariitti isa dhaadhiisu jiranii isaan gaafa maallaqni isaanii gad xiqqaate maas deebi'anii Oromoo fakkaatan. Dhuufuun namni fayyaa qabu guyyatti yeroo meeqa dhuufa siin jedhan isaan hogii maallaqa fixatan. Sigal wanni isaan haasawan mootota BBC mudhii gadiiti sigal. Hagamma namichi maallaqa itti kennee nafaarsaa jee kana akka gaarii kijiba isaa kana dhaadhiisu jiranii. Kun Oromoo waa godha abata waa takka nu godha. Wallaahi billaahi kijiba dila inni bite kana anaa tokkichaa dura dhaabbatee daaraa godha. Na amani. Keeysa isii beeyna laawwanta. Takka walitti hin jirtu. Akka kaansariiti nyaatamtii dhumtee jirti. Waan inni fakkeessuudha huccuu uffatee gartee ceceewu tana dhugaan seen. Buleeyyan kee. Hin jiru. Du'eeti dhiqamee tafaaqadamee awwaalli isaa qotamee qabrii keessa awwaalarra wallullu jirraan siin jeebar. Kana ol akkamittiin siin. Kana awwaalatti godhuuf waraabeysi gartee hoggii galaa ka'e ciniinee sirrattu. Mootummaan kun kutee jira. Dippiloomaasiin kutee jira. Ollaan isaa tufee jira. Sabni isaa tufee jira. Sigala addunyaan tuftee jirti. Baankiin addunyaa tan inni gartee sabbata haadhaati jeettiin dhaadatu hundi gartee ibsarra baaftee jirti. IMF'n ibsarra baasee jira. Sigala waa takka wanni inni jiraachuu jiruun Arab Imireetii takkitti sanuu Israa'el lubbuutti fidu jirti. Sigala takkitti san qofaan jiraachuu jira jechuudha. Sun amma Eeltiraadhaa jetteetti dhiibu jirti jechuudha. Mee haa dha'u Eeltiraa dhooyinaan dhumasaati. Wallaahi qabaddaana Eeltiraa dhooyinaan dhumasaati. Namni hundi nyaachifatee eeggachuu jira. Eeltiruma tana achi seenuu jira. Sigala inni rankaayyannee maas Eeltiraan dhawa jeetuma asii lafa dhiitaa oola malee. Haaya Eeltiraan dha'uu deemu. Haa deem dha'ee haa dhiira taatu. Hunootee isii Eeltira. Maa nutti himaa oolu. Gaccee ceetuma ol deebi'ee